هي صدقت نيسا ما شاء الله سرها وريدي رمو قالت بكا كذا مدينتن شو اللي كانوا راس إبسي شعب بشاندوغي نوتيسي في عنا بشاندوغا أوباسا وري سايبون نزا بشان أوباسا دا أوكي أدبين كي يجاكم بيكا وتي سوراتية سورة شغوتي يوكين كويني ماكي بانارا قدران كبدي أتي دورا ديمتا أيه أدبين كيا بانارا قدران سورة كي يهين وجتشيستا أتي دورا كبدي ديمتا سايبوني كيمو سورة دي كاكنا هوجتاني سيدوبا ديماني كيريرا باتن جاجو أو أما سر ديبيتن سيغافة دا السلام عليكم يا أدير بقى أنا سويتو هسا السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته تنا سدي قونا السلام عليكم وعليكم السلام السلام عليكم لقى كبدو الحمد لله نجازل النجا ما شاء الله بريد أدبي يدقيسين ورا سيدي بأكنا من هندي سايبون خيتلين أجاوت أيه thank you so much أكا أجعله كنا كده بناري قدران سورة كيا هجسيسته dura deemte jechuudha qabattee saayibboonni keemmoo suuraa waraqaa xixiqqoo qoodhaan akkana hojjetanii qabanii si duuba deemanii jaalalli injifataadha gizeeteetu injifataadha siin jaan viidiyoo akkasii hojjettee booru poost goota feesbuukaa fi tiktookii irratti jechuudha adabbiin kiyya kana kan keetilleen dhageen ture yaa faamiliin isaa dhageessu hime yaa adabbiin kenna sanuma toddaa aslii ummu seenaa akkasuma seenaa waanuu fi Kairoo keessatti guyyaa borii akka hiriira qabdan osoo isaan hin dhumanne lafa jala isinitti himuu barbaada. So guys, yaattiin jaarsarra aanuun akkasuma beeka. Let's go. Okay. Amma seenuuf deemna. Akka hin miliquun hin ta'u. Eeshi. Abaddan miliquun hin ta'u irra deddeebi'a. Hayyee maakisha asumaanuu Borakka nu dhukkubu isinitti himuu barbaanna beeka. Maaliif dhukkubsattan? Adabbiin kiyyoon si moo'e maaliif dhukkubsattan? Anillee na dhukkube yoo dhukkubsatte. Hayi. Tapha booda ammaa miti. Tapha booda maaltu si dhukkuba? Quba qabaadhaaf akkasumatti. Numaa ajaa'iba akka dhukkubni kee numaa si himee si dhukkubaa'u ajaa'iba qabda akka. Hin beekamu siin jedhee bar. Si qofaa dhukkubsata moo saayibboota kee olii dhukkubsatta? Hunduma keenya lafuma ol nuti guyyaa borii. Ay, waan akkanaan jiru. Amma seenuuf deemna. Ibsishaa. Carraa gaarii siif hawwaa. Tapha booda wal beeyna ammaas hin beeku nagaatti. Carraa gaarii maal? Nagaatti. Sin beeku nan beektu ibsishaa. Qabi. Ood. Nooma farxat, nooma faaxat. Dubbanni afaan Amaariffaan. Yaa ibsishaa. Ibsishaa. Abeet. Bannaan si moo'utti jira bakka moomte. Rakkoon hin jiru. Winner, Rocky, winner. Masha Allah. Wallahi hundi keessa una galatooma. Alamma okay akkami ga adabbii kiyya. Yaa adabbii kee fudhannaa. Waan biraa osoo hin taane moohuun kee anas hedduu akkanatti wallahi dhugaa dubbachuuf hedduu gammadeera. Baga mootee diina baay'ee qabda. Diina hedduu qabda nama itti gammadu. So sababa kanaaf wallahi baga mootee ammallee. Thank you, lubbuu kiyya. Ati ganaa geema guddaa qabdaa mi duba? Akka Itoophiyaatti sadarkaa kan qabu jechuufis sana tooppiirra jira shi. Abshir nuna ga'u san inshallah. Tooppiirra jira gisanan. Gaafa sallah rakkoon hin jiru kan sanii tooppiirra. Dhugaa rabbi. Okay, amma adabbii kiyya akkami duba baanaara
akkamitti tolfamee waa'ee baanaara tolchurraa waa'ee saayibrita kan kee nama meeqaatu gabbahaa nama 5 immoo nama 10 mee dubbadhu faamilii wallahi hundi keessan obsaa eebbisaa hunda keessa yaamin danda'u garuu hedduu naa galatoo galatoo faamilii hundumti keessa jecha isiniif qabu guys faamilii naa galateeffadha akkasuma immoo faamilii tiyya damiinallee hunda isaaniitu foloo naaf godha amartii hunduma maqaan bakka maqaa isin yaa'u hin agarree wallahi womasii iyyuu bicha argaa ture so galatoo wallahi faamilii hundumti keessanii waroo tiyya galatoo asii achillee nu galatooma ulfaadhaa isin jedhe thank you so much Akush. Piro, thank you so much. Galatoma hundi keessan wallahi thank you. Jecha isiniif qabu. Geemni kun geema jaalalaati just waanuma guyyaa tokko keessatti kaanee guxamay jennee as dhufne yaa'u jaalaluuf qabdanillee nu garsiistanii jirtanii geema guyyaa takkaan yaaddamee fakkaatu waan nama baatii meeqa beellamatee fakkaata kun jaalaluuf qabdanii hedduu isin jaalannaa hedduullee isin kabajna jechuudha. Maal jetta? Yaa'u bakka chooka. Waan moontee jirtu gama gastii hiyyaa kottaagaa. Hayyeeti chooka. Koi hin fixannee. Maal? Kottaa gastii hiyyarratti. Hayyees hin jedhee. Naa wallistaa shagoyyi naa taphattaa waa hedduun si ajajaarra. Hayyeen nu bara qoon hin jiru.